Bilbila keessan irratti kaarrii birrii 5 qofa guutuudhaan sa'aatii 24 GB lama bituudhaan intarneetiin daangeffamne fayyadamuu akka dandeessan ni beektu. Maarree aappii kanas argachuudhaaf Play Store irra ni galtu. Iddoo sarchiisaatti Odaa Tech jechuudhaan sarchi ni gootu. Aappii kana bilbila keessa irratti ni buustu. Erga buustanii open jechuudhaan keessa galtu. Aappii kana keessa erga galtanii iddoo sarchiisaa kanatti MNN jechuudhaan sarchi ni gootu. Suuraan kana fakkaatoo isin dhufe suuraa kanarra ni tuqxu. Barreeffamni kana fakkaatoo isin dhufe gara gadiitti scroll gochuudhaan geeta sana iddoo jedhu kana tuqxanii aappii kana ni buustu. Aappii kanas erga buuftanii jalqaba irratti kaardii birrii 5 bilbila keessa irratti guutuu qabdan. Kaardii birrii 5 erga bilbila keessa irratti guuttanii iddoo tekstii ittiin barreessan keessa ni galtu. Erga keessa galtanii 863 irratti stop jechuudhaan ni ergitu. San booda haaluma argaa jirtan kana 9 duwwaa irratti tekstiin kana fakkaatu isinii dhufa. Yeroo tekstiin kun isinii dhufu ammas OK jechuudhaan ni ergituu fi OK jechuudhaan erga ergitanii tekstii kana fakkaatutu isiniif dhufa. Erga tekstiin kun isiniif dhufe aappicha keessa galuudhaan iddoo kana ni tuqxu. Gara gadiitti scroll gochuudhaan Itiyoo Telekoom Maayaa Paakeej jedhu kanarra ni godhattu. San booda start iddoo jedhu kana ni tuqxu. OK ni jettuun. Haala kana yeroo giriin ibse kanatti connect isiniif godheera jechuudha. Kanaaf haaluma salphaadhaan kaardii birrii 5 qofaan sa'aatii 24 intarneetii firii fayyadamuu dandeessanii. Maarree tiippiiwwan akkanaa kan argachuu barbaadan akkaawuntii kana follow gochuudhaan viidiyoo kana like godhaa.